Seimani Barisa wala lose na kota kodi Gabarra kota oromotini Diye blati The ancestration Bungo ko ifsen ayani fata mati ko walini Bungo ko ifsen ayani fata iman ko walini Alaba oromo ya iftu hangatu Ya iftu hangatu Foto kon ko tiga miti foto kon yaadannoo fi malee dudduuba isaa waan baay'ee waan gochuu qabnu jira. Akkuma beekamu gootonni kun nama 11 turanii hooggantoota adda bilisummaa Oromoo turan. Gammoojjii Shinnigaa keessatti eebila 15 sababa amantiidhaan addaan baanu jedhanii Oromummaa isaaniif qofa amantii kiristaanaa fi musliimaa turanii namoonni 11 kun kan isaan hordofanii warra musliimaa hambisee kiristaana qabuuf kee jechuudha shiftaan kun. Garuu isaan Oromummaa amantii keenya caalaa Oromummaa keenyatti nutti taanaadhaan kan dhiiga keenya keessa jirus Oromummaa keenyaadhaan. Kanaafidha kan isaan dabarsanii lubbuu isaanii laatan jechuudha. Har'as nuti godinaalee adda addaarraa walitti qabamne kiiloomeetira hedduu walirraa fagaanneerraa garuu kan walitti nu Oromummaa qofaadha jechuudha. Amantii garaagaraas hordofuu dandeenya. Inni warra musliimaa ture bor kiristaana ta'uu danda'a. Inni hiikaa biraadha jechuudha. Garuu Oromummaa keenya of dhoksitees dhiistes jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Oromummaa keetiin boontee jiraachuu qabda. Amma lafa kanarra jirtutti waliif yaaduu qabda jechuudha. Gootota sanarraa kana barannaa lagaa wal qooduu dhiisuu, amantiidhaan wal qooduu dhiisuu wantoota kana barannaa jechuudha seenaa guyyaa irraa. Ka'umsi gootota kana 11 ta'uyyuu malee guyyaa irraa yaadannoon kan ta'uu fi gootota hanga sa'aatii ammaa kanatti jechuudha tuun ayyaana kana kabajaarru nuuf jedhee kan wareegamaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Isaan yaadachuullee hin dabalataa jechuudha. Warri sun ka'umsa haa ta'uyyuu malee seenaanis kan jedhu kanuma waan ta'eef nuti immoo maaltu nurraa eegamaa gandaa wal qooduu dhiisuu, amantii wal qooduu dhiisuu. Oromummaa keenyaaf dursa laachuu qabna jechuudha. Eessattiyyuu as keessatti yeroo waa'ee rakkoo nurratti baay'ataa rakkoo kanarratti furmaata waliif ta'uu dhabne akka saboota kan argaartu akka isaan itti waliin sappoortii wal godhanii nummoo baay'ee kanarraa booddeetti deebineera natti fakkaata. Dadhabinas keenyas natti fakkaatu waliif yaaduu qabnaadha. Gabaabumatti seenaa guyyaa irraa kan barannu wal qooduu dhiisnee Oromummaa keenya qofa fakkeenya of dura buusnee amma wal bira jirrutti ayyaana kanas haa ta'u Oromummaa keenya kabajnee sabboonummaa keenya agarsiisaa as keessa turuu qabna. Biyya lafa kanarratti amma lubbuun jirrutti illee kanaan jiraachuu qabnan jedha. Ayyaana guyyaa irraa akkuma salphaatti itti yaadnee ture nuti haalli nu mijanne ture. Yeroo dheeraas itti yaadne ganama har'aa dhugaa yaadne kanaan dura yaadaa turre garuu biyyatti illee baay'ee kabajaa turre as ergii dhufne xiqqoo haalli beektu haala barumsaa wal qorumsaa wal qabatee qorumsatti deemaarraa yeroo baay'eef itti yaadne garuu waggaa dhufuu nama muraasa Oromoo gibbii kana keessa jiruu fi amma as jiru waliin argu. Kanaafuu waggaa dhuftutti koree wayii dhaabne illee walitti dhufne amma tiishartii hojjechiisne illee bakka mijataa ta'e tokkotti yeroo dheeraaf irratti yaadamee amma as keessa jirrutti amma as keessa wal bira turrutti ayyaanni kun itti fufiinsatuu qabaatee gaarii hin jira. Yaada mataa keessanitti daddaballee xumurra filatama. Hunduu walii galee gootaatu falmataa mirgaa uummata isaa lubbuu wareegamusi seenaan isa kaasa.